Shamarra kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaamtoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Egaa har'aa akkuma ta'an bileelii gubbaa irratti ilaalaa jirtanii guyyaa har'aa waanan bakka iddoo egaa kaafuu keessa jira waggaa jedhamee tolaale egaa gabaan kun wanni kan iddoon hobcoo magaazana sitti bitatan kun bakka qotee bulaan qotee ofii isaatii xeefiitti gurguratu bakka wantoota baay'ee kan itti gurguratudha jechuudha. Garuu haala kanaan jireenyi maal fakkaata iddoo kana keessatti xeefin amma meeqan jira wantoonni biraa meeqan jiran kan jiran hundaayyuu as keessatti argattan jechuudha. Egaa ka amma karaa kanatti kumtaalli isinitti mul'atu kuni kumtaalli daradaramee too jiru kumtaala mana nyaataa yookaan hoteelaa daasifameedha jechuudha. Uummanni hawaasni waan akkamii daakkatee too jira waggaa argitan akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Hawaasni maal akkamii akka daakkachaa jireenyi madaabaraa tokko namni daakkataatu jiru jechuudha. Xeefii yeroo kana keessa garuu uummata qotee bulaadha hundi isaaniitu baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee nama dhukkubsalleedha. Yoom akka rabbiin seenaa kana jijjiirullee hin beeku kaleessa qotee bulaan akka fe'etti fe'ee too gurgurattee akka fe'etti daakkatee mana ofiitii nyaachuu bare har'a haala kam keessa akka jiraachaa jiru jechuudha. Guyyaa dhugaa torbee lamaan hoo gabaa akka gaarii argite sanirra immoo dachaa lama dachaa sadii amma bar uummataa fi haalli jireenyaa kan wal simachuu dide guyyaa guyyaadhaan dachaa tokko dachaa lama dabalaa ta'uu oola jechuudha. Qaala'insi jireenyaa baay'ee ulfaataa xeefii yeroo kana dhugaa dubbachuun meeqan akka jiru xeefii baay'ee ulfaata. Xeefii jechuun amma shawaa kaabatti ofii qoteen bulaan mataa isaatiin xeefii maanyaa yookaan xeefii mirxii ta'e xeefii adii kan qoteetoo galchu jechuudha mana ofiitii kan nyaatu. Garuu amma uummanni mana nyaachuu dadhabeetoo jira. Sababbiin isaa kan ittiin bitatan kan ittiin waan ittiin bitatan baay'ee ulfaataa waan ta'eef xeefii san dachaa isaa irraa gurguree xeefii san boqqolloo isaa itti bitee waan akkasiisan haala bakka maal akkamitti bakka siistemiidhaan jechuudha. Uummanni kan jiraachaa jiru kanarratti madaabaraa waan isinitti mul'atan jedhee tallaala. Uummanni haga isaan daakkataniitu jiran kuni magaalaa miti qotee bulaa ganda qotee bulaa keessa hoofcoo bakka gabaa xiqqoo taate keessa deemetan jechuudha. Kana waraabee iddoo kana mana hoowwanniitillee mana magaazanillee asuma jira. Magaazana keessallee deddeemee haala boqqolloo haala qamadii haala xeefii gaafadheetan jira jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa dhugaa. Walumaa galatti rabbiin nuuf haa dhufu jennee tookaa waaqa keenyallee kadhachuu akka hin dagannee dhugaa rabbiin nagaa waggaa nu buuse namni haalli jireenyatillee waan hin jijjiiramneef hin qabu jechuudha. As keessatti nama maanguddootatu jira, ijoollee waxxaatota jira, kan daa'ima baatetoo deemutu jira. Kunniin hundi isaaniitu midhaan gahaa miti kan baatanii bakka kana dhufan. Kuuwwan kan kana caalaa daakkachuu dadhabee mana jiraatu jira jedhee tanan asitti tilmaamee jechuudha. Warroonni kuuwwan amma kan dhiifa manaa godhaa baay'ee dhugaa. Sorry, qufaan akka maleetti naqabeetoo jira. Furrii miti kanan dhuudha dhugaa waan akka asmiiti. Funyaan na duuchee jechuudha malee waan biraati miti as keessatti waan biraatti akka sammuu keessatti seenne waan asmii ta'eef wanni funyaan na duuchee funyaan qilleensa kanaa seenu jedheetan malee waan biraatiif miti isiniin jechuun jaaladha yookaan immoo furriin na guuteetii miti. Baay'ee tokko dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Garuu isin biraan gahuun qaba waan jedheefanidha. Viidiyoo kana odoo keessi kiyya gammachuu hin qabaatin hojjechaa jiru jechuudha. Har'a dhugaa baay'ee lapheen koo na cabee kunuu midhaan irra taa'anii jiran kana akkuma argaa jirtanii kun hunduuyyuu warra ganda qotee bulaati qaba. Namni as keessatti ijoollee dhabuu hin jiru, abbaa manaa dhabuu hin jiru, hookan hin tiksee qabaachuu danda'anii midhaan haga tanaa daakkatanii jechuudha. Hawaasni keenya kan jiraachaa jiru kan tanaa hin daakkanne yeroon kun gannaa miti jirana gannaa miti ganaa sanyiin iyyuu hin baane. Egaa kan sanyiin waggaa ba'e immoo ilmi namaa maal akka rakkoon akka maalii jiru tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Kanaafuyyuu warri nageenya jaalattan nageenya biyya keenyaa labsaayii tokkummaa jaalala biyya keenyaa labsaayii waggaa jaalalli jiraate nageenyi jiraate tasgabbiin jiraate qaala'insi jireenyaa kuni kufee akkuma duraa jitti namni jiraachuu danda'a jechuudha. Wanti hundi gabaan illee gadi bu'ee wanti bitan wanti gurguran wanti hunduu sirraate jechuudha.
amma garuu haala kanaan namni dhugaa hinduunuu jiraachaa jira jechuudha namni ofirraa bahee oduu argitanii jechuudha qotee bulaan duraan akkanatti midhaan akka fe'etti filatee xeeffii sarganyaarra nu xeeffii adiin naqannu jechaa turanii gandi kuni arramooyyuu haala kana keessatti gizee wanni jedhan baay'ee tokko namatti wanni jedha isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaanas waan natti dhagaameefan viidiyoo kana qabattee too kara keessan dhufe egaa amma yeroo kana keessaa xeeffiin dhugaan isiniin jedha 85 seenetoo jira jechuudha. Xeeffii maanyaa 85 seenee jira. Egaa ka 85 oggaa lakkooftan birrii 100 hin guunne jechuu dandeessan jechuudha warroonni egaa ka minizaaree biyya ala taa'anii too zara yeroo baay'ee shaggaa jira 100 seene jechuu danda'a. Qotee bulaan haala kanaan akkanatti deebisi namoonni daldalaan guyyaatti meeqa argatee xeeffii wanni kiiloo takkittiin kiiloo 85 oggaa ta'u jechuudha. Dhugaa kanatti ilmaamte 50 kiiloo namni daakkachuu hin danda'u. Galiin isaa meeqa argata? Waan feete daldalii ati gibirri ati gabbartuu fi daldalli kee waliin gitu jechuudha. Yeroo kana keessa wanti hunduu wanta baay'ee ulfaata fi namni dhiibboon akkanatti isaa akka mataa isaatirra dhiibboon isaa darbeetoo deemaa jiru jiraate taanaan bara kanaadha jechuudha biyya keessatti dhugaa. Namni yoo uffateetoo deemu yoo kallattii adda addaatiin magaalaa keessatti argitan waanuma namni hunduu jireenya akkasii jiraatu namatti fakkaata. Warroonni magaalatu amma warroonni duraan biizinasii adda addaa qaban bakka gurguddaa jiran hoggaa ta'e malee kuuwwan warri duraan jiddu galeessa keessa jiran amma yeroo kana keessa baay'ee rakkoodha jechuudha isaanumtuyyuu mataa isaaniitiin. Egaa ka xeeffii takkitti hoggaa kanaan bitanii too daakkatanii xeeffiin kiiloo 55 hoggaa bitte yookaan kiiloo 50 bitte dhibbammaa eenyu bitee daasifata. Amma kiiloon kun kiiloo 50 ta'a hin ta'u. Waaminaan bakka kanatti argitan kun jechuudha. 25 daakkata ilmi namaa dadhabee jira ka galiin inni argatuu fi kan inni gurguraatu yookaan wanni jedhu waa waliin binne namni kiiloo 25 bitee too daakkachuu qabe. Sababbiin isaa xeeffii maanyan yookaan xeeffiin inni qulqulluu ta'ee 85dha. Kun immoo 75dha jechuudha. Liyyinatuma birrii meeqati? Liyyinatuma birrii 10 jechuudha san keessatti illee hoggaa ta'e. Xeeffiin adis bitte jiddu galeessas bitte liyyinati birrii 10 qofa jira. 75dha 85dha kanuma. Ishuma san hoggaa birrii 10 irra deemtutu waa tokko taati jechuudha fi malee baay'ee ulfaata. Egaa kana haala kana keessa jira uummanni keenya siniin jechuun jaaladha. Egaa waani ganda qotee bulaa keessattidha akkuma dura siniin jedhe viidiyoo kana waraabu kan kana caalaa immoo nyaachuudhaa hin dandeenye jiraachuu danda'a. Akkasuma immoo deemtee gizee daasistullee kan ittiin daasistullee qixa isaatti amma jechuudha yeroo kana keessa. Baay'ee ulfaataa kanaafuyyuu nageenya waaqayyoo biyya keenya faa kennu yoo nageenyi biyya keessa jiraate qaala'insi jireenyatillee waan ol ka'uuf hin qabu gad deebi'a malee. Egaa kana fakkaataa asumaan immoo viidiyoo boqqoolloon maal keessa jira amma yeroo kana waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Maashillaa yookaan zangaada jedhamu amma zangaada kana fa'aani nan gaafadhee jechuudha. Malkii akkana yookaan immoo bifa akkana anaafuyyuu haarawaa amman argee jechuudha. Egaa ka viidiyoo isaa isinitti argisiisa asumarratti obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Meeqan jira boqqoolloon hoggaa jettan? Boqqoolloon 35 haga 40 jechuudha. Boqqoolloon kan jiru boqqoolloon xeefiitti makee daasisa kan namni kan xeefidha ta'u kophaa isaatti mataa isaa of danda'eetoo jira jechuudha. Boqqoolloo namni amma yeroo kana keessa kophaa isaa daakkateetoo nyaachuu waan hin dandeenyeef boqqoollootti makeetoo bita. Boqqoolloon amma mee kana odoo waa'ee boqqoolloo dubbadhu zangaadaa kan anaafuyyuu haarawaa amman argee jechuudha. Zangaadaan kun bifa isaa argitaniitoo jirtan. Biddeen isaatillee biddeen akkamii akka ta'u argitaniitoo jirtan jechuudha. Hoggaa tolchanillee ka egaa namni kaleessa xeefii maanyaa nyaachuu baree har'ammooyyuu bifa kanaan kana gizee bitu akkamitti akka inni illee nyaatullee rakkinarraa kan ka'e malee tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Egaa kaazangaadaan kun birrii 35dha. Kunoo keessaa guree xummanni qopheeffachaa jira. Sababbiin isaa rakkoorraa kan ka'edha. Boqqoolloos kun asumatti argaa jirtani boqqoolloon kun 35 haga 40ti. Haala kanaanidha jechuudha namni biteetoo kan qopheeffachaa jiru. Baay'ee waan garaa nama nyaatudha jechuudha waa'ee neetoo jenne. Dhugaa dubbachuuf kana hundaa osoo nageenyi jiraate ta'ee lafti waa biqilchuu dhabeetii miti jechuudha. Kaleessallee akkasumatti biqilchaa ture. Haadhallee lafti keenya numa biqilcha jechuudha. Garuu maalinni haala nageenya irraa kan ka'e guyyaadhaan baasin hoggaa kara biraatitti oola waan ta'eef iyyuudha jechuudha. Uummanni keenya rakkoo akkanaa haga qoonqodhaan rakkatu dirresiirra kan gahaatu jiru. Baay'ee garaa nama nyaata. Gaafa teessee tolaaltu waa'ee biyya keenyaa jechuudha. Akka ala teessee ilaaltuu fi akka biyyi keessa teessee tolaaltu baay'ee garaagarummaa qaba. Kanan isiniin jedha viidiyoon kun guyyaa har'aa baay'ee.